السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم توضاف جالتم توني هردفتوني برسا روما الحمد لله هنگا كوت نگايني كي هنجال الله هنگ بجادا بك جرتن مرس نگاو دعوتن كي باغا مدن نموني ماتي كيسن كبي جرانيف كاردي غوتو في يوكين كاردي ارغو في بربادن كاردي سواري على دما قرشي دبا لمت اسنيف ارغو في دندنيا akkasumas namoonni maatii keessan kabiya jiraniif daataa yookiin neetii hidhuu fi barbaadan yookiin guutuu fi barbaadan neetii geegaa kudhanii riyaala 50 kan ji'a tokko turuu danda'u hidhuu fi dandeenya akkasuma kan daangaa hin qabnellee kan hin daangeffamne kan waa fedhan yoo ilaalanillee hin dhumne guutuu fi ni dandeenya jechuudha yoo barbaadan ammoo geegaa kudhan riyaala 50 kan ji'a tokko turuu danda'u hidhuu fi dandeenya jechuudha geegaa kudhan jechuun kuma kudhan jechuudha isin galee akka filannoo keessaniitiin fedha keessan irratti hundoonnee isin gaafannee kaardii erguuf yoo barbaadanis daataa kan ji'aadhaa kan hin daangeffamne guutuuf yoo barbaadanis akkasuma geegaa kudhan hidhuuf yoo barbaadanis isin gaafannee fedha keessan irratti hundoonnee erguuf dandeenya jechuudha. Isin wanti isinirraa eegamu kaardii sawaatii fi lakkoofsa biyyaadhaa kan irratti kaardii guutuuf barbaadasan yookiin kan irratti neeta yookiin daataa guutuuf barbaadasan qofa waatsaap irratti nutti erguudha jechuudha. Nu immoo alaaxuun isiniif ergine fatuuraa yookiin darrasenyi isiniif ergine jechuudha. Lakkoofsa waatsaapbii keenyadhaa duwwaa 5 lakkoofsa waatsaapbii kanaatiin nu dubbiftanii nutti ergitanii alaaxuun ammoo nu isiniif erguu dandeenya jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa wanti kun waan baay'ee tokko faayidaa guddaa qaba jechuudha. Waan baay'ee tokko isinis warra biyyaatis faayiduu danda'u jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana laayik sheer godhaadhaa waliif daddabarsaadhaa waan hordoftaniif galatooma.